Kennaa uumamaa. Uumaan uumama adda addaaf kennaa adda arjoomera. Adurreef keessa kenne ittiin mocorti. Gafarsaaf gaafa kenne diina ittiin waraana. Kennaa isa hundumaaf hin waakkanne. Kana yeroo gabaabaa keessatti fageenya ajaa'ibaa kaata. Kaanis uffata malee cabbii keessa jiraata. Kaan immoo xiyyaara mataa isaatiin samii irra barrisa. Sanuu bobaa osoo hin bitiin. Kaaniif jagnummaa, kaaniif gamnummaa, kaaniif humna kamani mee kam dhiisaa. Walumaa galatti kan lubbuu qabu kamuu yoo of jalaa dhokseen ala kennaa dhabe hin qabu. Namaafoo kan jedhu gaafii hunda ta'uu qaba. Namaaf meeshaa hunda caalu kan uumama hundaayyuu ittiin to'atu sammuu kenneef. Sammuun namaa niiroonii biliyoon 100 akkasumas narbii gargaartuu tiriliyoona 10 kan qabuu fi daayimenshinii 1450 seentimeetira kiubii qabaachuun uumama ajab ugum nama jechisiisudha. Ajab ugum ammas baay'ee isin hin ajaa'ibin malee sammuun namaa gurra lamaan gidduu jiru kun yaadannoo yookaan miimoorii miliyoona 2.5 gigabaayit ol kuusuu kan danda'uu fi aangoon isaa paawor 20 waatiidha. Kun ta'ee osoo jiru haa ta'u malee namni meeshaa isa kana walqixa ittiin fayyadamne. Gareen tokko sammuu isaatti fayyadamuun argannoo addaa uume waan amanuuf nama rakkisu kalaqe. Addunyaan kun namaaf mijattuu taatuuf gahee isaa ba'e. Biyya isaas jijjiire. Faallaa kanaan gareen biraa immoo kutaa sammuu isaa kana keessatti maal akka hojjetu erga taa'ee xiinxalee booda yaadaa fi qaamaan olii gadi gulufee jibba, tuffii, hinaaffaa, gadaantummaa, haaloo, hin danda'amne, dhibaa'ummaa, dhiphina, tuffii, hamii fi waan hedduu walitti funaanuun gara sammuu isaa geessee mana hidhaa guddaa tokko itti ijaaree balbalas itti tolchuun ol seenee mammaratee keessa ciise. Kutaa mana hidhichaa keessa barreeffamni inni barreesse baay'eetu jira. Sanniin keessaa maafan gabaabbadhe yookiin dheeradha ofiin jedha. Har'aa balu maal naan jedhe nama hunduma gammachiisuu wayya. Har'a sa'aatii koo eessattan ga'a. Ciisi ka'i nyaadhu ofiin jedha. Mee ofaa ilaallu. Meeshaa waaqni nuuf kenne kana mana hidhaa gochuu dhiisnee mana kalaqaa haa taasisnu. Bakkuma jirtu irraa ka'ii kutannoo horadhu. Kutannoo dhaabbataa. Beekumsa dhoobadhu. Dubbisi. Dhugi. Ammas quufin dhugi. Karoorsi hojiitti yoo kufe irra deebi'i yaali. Irra deddeebi'i yaali. Yoo kufte awwaara kee urgufadhu ka'i fuulduratti deemi. Mudannoon kee muuxannoo malee gaabbii akkasiif hin taane dursii dhaabbadhu yookaan toobbadhu. Nama amani ati shaakaluu hin nuffin malee guyyaa tokko isa sitti ulfaate sana qullaa dhaabda. Yoom akka kuftu beektaa? Gaafa yaaluu dhiistedha. Kutannoo kanaan bakka hin yaadamne ni geessa. Eeyyan ni dandeessa. Yeroo hunda namni irra deddeebi'ee wanta isa gargaaru dubbisu beekumsa gonfata. Baay'eenis utuma dubbisanii iddoo jiran baranii iddoo gahuu qaban murteessanii fiigicha eegalan. Qaroominni kan fagaatanis jiru. Kanaaf ittuma fufii dubbisi. Kallattiidhaan jireenya keetti firoomsi of qaroomsi. Yeroo dhiyootti atis karaa irra jirta waan ta'eef.